Yooyyaa akkam jirtu daawwattoota miidiyaa Shinnigaa oduun isinitti himaa oduu waliin ani Rahmat Siraajii. Fincilli Oromiyaa keessatti adeemsifamu cimee itti fufee. Fincilli kun hanga furmaata waaraa Oromoo fidutti kan itti fufu ta'uu walii himaa jiran. Guyyaa kaleessaa magaalaa Naqqamtee fi Gimbii keessatti fincilichi adeemsifameera. Gabaasa dabalataa Olummaa Imaanaa. Warraaqsi uummataa Oromoon tibbana dho'ee cimee itti fufee. Gabaasa argataa jirruun fincilli Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti ammallee adeemsifamaa jira. Fincilli halkan edaa irraa qabee Hararge magaalaa Harar bakka dirree xiyyaaraa jedhamutti dargaggoota Oromoon adeemsifamaa jira. Gaaffileen uummataa yakki ajjeechaa qaamolee PP raawwatan daangaa akka godhatan, hiraarsaa fi dararaan akka dhaabbatu kan cimsee gaafatu yoo ta'u, akkasumas hidhamaan siyaasaa hundi hiikamee mootummaan ce'umsaa akka dhaabbatu gaafatamaa jira. Hiriira tibbana dho'een gidduu kana haala ajaa'ibaan adeemsifamaa kan jiru yoo ta'u, guyyaa kaleessaa magaalaalee Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti hiriirichi adeemsifamaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Wallagga Bahaa magaalaa Ebantuu keessatti waraanni PP nama nagaa ajjeessan. Guyyaa kaleessaa Guraandhala 8 2021 magaalaa Ebantuu kan Wallaggaa Bahaa keessatti argamtu keessatti dargaggeessi Gaaddisaa Bulchaa jedhamu ajjeefamuun Shinnigaa miidiyaaf himan. Waraanni bilisummaa Oromoo diina adabuu itti fufee. Tarkaanfii qaamolee diinaa irratti fudhatu jabeessee kan itti fufee waboon waraana Oromiyaa kutaalee hedduu keessatti babal'isuu isaa gabaase. Gabaasa tarkaanfii waboo Olummaa Imaanaa. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatuu cimsee itti fufee. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo ergamtuu diinaa 16 ajjeesuu fi 21 ammoo madeessuu isaa miidiyaaleen gabaasanii. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Lixaa Cibraa Maddaa Albuudaa Buttaa Malkaa Soddaa fi Baddaa magaalaa waliin ta'uun aanaa dugdaa Daawwaa ganda Meedaanoo iddoo addaa Xeephaa jedhamutti Guraandhala 7 bara 2021 waraana ergamtuu bilxiginnaa kan uummata godinichaa mana irratti gubaa, horii saamaa, nama hidhaa fi hiraarsaa akkasumas ajjeesaa ture osoo inni maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'uu hattee itti hidhuudhaan tarkaanfii ganama keessaa irratti fudhateen hedduu ajjeesuu fi madeessuu isaa beeksise. Lolli ganama ka'uun guyyaa guutuu adeemsifamaa ooleen diina irraa nama 16 yoo ajjeesuu namoota 21 ammoo madeessuu isaa gabaasichi ibsee jira. Meeshaa waraanaa Akiimii 4 fi meeshaalee adda addaa booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Tarkaanfiin waraana bilisummaa Oromoo bakkoota Oromiyaa hedduutti jabaatee kan jiru giddugala Oromiyaa Salaalee keessattis tibbana kisaaraa guddaa diina irraan kan ga'e yoo ta'u, akkasuma godinaalee Oromiyaa hunda keessatti sochii isaa kan babal'ise waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee Wallagga Ba'aa jala jiran hedduu isaanii to'atee jira. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Billoo Boshee keessattis ergamtuu diinaa 3 guyyaa 2 dura du'aan adabuu isaa odeeffannee jirra. Qeerroon bilisummaa Oromoo sochii fincilaa kan itti fufuu qabu ibsa baasee hubachiise. Ibsa qeerroo Olummaa Imaanaa gabaasa dabalataa qaba. Ibsa itti fufaa hiriira deeggarsa mootummaa ce'umsa biyyoolessaa fi mormii gartuu bulchiinsa PP ilaalchisee kenname qeerroo bilisummaa Oromoo irraa. Uummanni biyya isaa kabajamee kabajaa qabuuf jecha Oromoon qe'ee isaa kabajsiisuuf irratti murteessuuf nagaan ba'ee galuuf qabsoo hadhooftuu gaggeessaa ture. Wareegama qaalii gootota kumaatamaa itti wareegees kaffale. Dhaabonni Oromoo qabsoo Oromoo kana galmaan ga'uuf qabsoo Oromoo hoogganaa turan Addi Bilisummaa Oromoo fi Koongireensiin Federaalistii Oromoo akkasumas jaarmiyaalee fi waldaaleen Oromoo sabboonummaa uummatichaa cimsuun lammiileen Oromiyaa hiree isaanii ofiin akka murteeffataniif dammaqsani. Kana irraa ka'uun bara 2011 akka lakkoofsa Awurooppaatti yookaan bara 2003 akka lakkoofsa Habashaatti jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo ifaan labsamee naamusaa fi qajeelfama adda bilisummaa Oromoo tiksuun qabsoo Oromoo ceesisuu itti fufe. Qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoo barattoota yuunivarsiitii, manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa fi 1ffaa keessatti eegalee artistoota Oromoo hirmaachisuun uummata Oromoo waliigalaa dhaqqabe. Uummanni Oromoos gamtaan dammaqee wareegama daa'imaa hanga maanguddoo qarree fi qeerroon itti wareegame kaffaluun wayyaanee waliin morma waludhe. Kabajamaa uummata Oromoo reeffa firaa sagal galagalchuuf jecha qabsoo qeerroo fi qarreen Oromoo gaggeessaa turan dura wayyaanee TPLF waliin walqixa diina uummata keenyaa kan ture OPDO yookaan PPR'tti imaanaan kenname.
Imaanaan kenname ifaa fi safuu uummatichaa karaa eegeen abbaan gadaa alangee qabatee haati siinqee fi caachuu qabattee ture. Imaanaan wareegama hadhaa kaffallee lammiileen Oromiyaa nagaa, bilisummaa, walqixxummaa, fayyadamummaa walqixa akka argatan hooggantootaa fi miseensota PP'tti kenname nyaatamuu irra darbee galagaltoo ta'e. Kana irraa kan ka'es Oromoon yeroo kamiyyuu olitti salphifamee akka bineensaatti adamfamee ajjeefama. Hayyoonni mana hidhaa keessatti ukkaanfaman. Manni jireenyaa qote bulaa gubata. Shakkamaan seera manni murtii bilisa jedhee mana hidhaa keessaa baafamee ajjeefamee gatama. Ilmaan Oromoo qaalii ta'an kan akka Artist Hacaaluu Hundeessaa shiraa fi tika PP'dhaan ajjeefaman. Kabajamaa qeerroo fi qarree Oromoo. Qeerroon bilisummaa Oromoo kabajaa hayyootaa, maanguddootaa, waldaalee amantaa fi siivilii garaagaraaf jecha malee durumaa bulchiinsi OPDO yookaan PP gartuu nama nyaataa fi bartee TPLF ta'uu sirnaan beeka. Imaanaan gootota Oromoo akka galmaan geessisan yommuu isaanitti kennamu barii irra shira akka eegalan itti dhiyeenyaanis beekna. Kanaafis yeroo garaagaraatti ibsa baasaa turuun keenya ni yaadatama. PP'n imaanaa dagachuu fi dagachuu irra darbuun inumaa ABO, KFO fi qeerroo bilisummaa Oromoo maxxantuu TPLF gochuun olola eegalte. Kanatti kan hin qaanofne hoogganoonni PP kun waraana bilisummaa Oromoo maqaa shanee jedhu moggaasuun ergamtuu wayyaanee jechuun duula ajjeechaa uummata Oromoo fi qabsoo Oromoo irratti labsan. Addi bilisummaa Oromoo fi hoogganooti ABO bara jireenyaa isaanii guutuu uummata Oromoo fi qabsoo Oromoof jiraatan ABO shanee fi ergamtuu wayyaanee jechuun ifaan olola miidiyaa eegalan. Hooggantoota hedduu hidhan. Waajjira ABO fi KFO Oromiyaa keessaa guutuutti cufan. Ammas duula hamaa uummata Oromoo fi qabsoo Oromoo irratti xiyyeeffate gaggeessaa jiran. Kanaaf fakkeenyi guddaan yeroo dhiyoo kana hiriira dirqii fi durgoon deeggarame deeggarsa muummicha ministeeraa jedhanidha. Kabajamoo lammiilee Oromiyaa, aktiivistootaa fi firoottan Oromoo. Takka na sobdee atitti qaana'i, lama na sobdee anittan qaanaa jedhama. Wareegama uummanni Oromoo amma kaffalaa jiruuf dogoggora kan PP duwwaa goonee ilaaluun sirrii miti. Nuti dogoggore jechuu fi lammaffaa gowwoomfamuu hin qabnu jechuu kan qabu nuyidha. Jijjiiramni siyaasaa dhiiga ilmaan Oromoon gaanfa Afrikaatti dhufe kan butame tarsiimoo irraa jallachuu keenyaani. Tarsiimoo hundaan mataa nu ceesisu, kan dhaabonni, hayyoonni, miidiyaaleen itti amanan, addunyaa biratti fudhatamaa fi dhageettii qabu qabaachuun murteessaadha. Hayyoonni, dhaabonni Oromoo, ABO fi KFO'n haala waliigalaa xiinxaluun lammiileen Oromiyaa nagaan, bilisummaan, tasgabbiin akka jiraataniif fuulli hayyootaa, aktiivistootaa, qeerroo fi qarree hundi gara mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa akka deebi'u labsanii jiran. Qabsoo Oromoon taasisu qabsoo dhalootaaf nagaa fiduuti. Ofii wareegamnee dhaloonni itti aanu biyya isaa irratti murteessee aangomuuti. Kanaaf ammoo gootummaan aarsaa taanee seenaa keessatti yaadatamuun kabaja. PP'n kisaaraa siyaasaa ishee mudatee fi qabsoo Oromoo dhoof bokoke sodaachuunii fi filannoo fakkeessaa barana gaggeessuuf jiru durumaan ololaan haala mijeessuuf hiriira deeggarsaa dirqii fi durgoo akkuma eegalteen koreen qindeessituu hiriira mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa, qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoon, barattootaa fi uummata Oromoo waliin ta'uun olola PP'tti biyyoo naqee jira. Uummanni hunduu kana hubatee hiriirri kunis kan itti fufu ta'uu baruun quuqama Oromummaa lammiilee Oromiyaa mirga namaa kan qabu kanneen armaan gadii kana sirnaan hubatee deeggarsa barbaachisu akka kennu waamicha goona. Haala hiriirri eegalee hanga mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa mirkaneeffamutti kan dhaabbatu miti. Hiriira keessatti arrabsoon saba biraa, amantaa biraa tuquu, alaabaa saba biraa gubuu hin jiraatu. Qabeenyaa barbadeessuun dhorkaadha. Hiriira gaggeeffamu keessatti kabajaan saboota biroof, shamarraniif, maanguddootaaf qabnu agarsiisna. Dhaadannoo dhageessifnu. Mootummaan ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa nuuf haa mirkanaa'u. Hidhamtoonni siyaasaa haal duree tokko malee haa hiikaman. Ajjeechaa duulli Oromoo irratti maqaa shaneen gaggeeffamu haa dhaabbatu. Boordiin filannoo haqaa malee maqaa hin barbaannu. Waajjiraaleen ABO fi KFO haa banaman. Haqni Artist Hacaaluu Hundeessaa haa ba'u. Sirni garboomsaa haa burkutaa'u.
Kanaaf aktiivistootni miidiyaaleen dhaabonnii fi waldaaleen alaa fi keessaa kana hubachuun hiriira deeggarsa mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa fi mormii gartuu PP imaanaa gootota Oromoo kumaatamaan nu biraan wareegaman galmaan ga'uu akka tumsu waamicha taasisna. Injifannoon lammiilee Oromiyaaf. Qeerroo bilisummaa Oromoo Gurraandhala 9 bara 2021 Finfinnee. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf jenne kan hanga ammaa turanii qophiilee hafan waliin turtii gaarii.